Nalago ijoba keti nalago bilang kamu nalago ananya tu gifti ko. Boneko yaru kuba boneko ya bela boneko. Boneko bilang Oyo jago. Boneko bilang gifti ko. Boneko gatu ko gifti ko. Gifti ko manumangko nalago. Bonto ko ako yara ko gifti ko. Bonto ko ako yara kina gifti ko. Boneko kadila ko boneko malaman nalago. Galaga na tabi boneko. Gili kadila tabi boneko. Ketu mati vegale boneko. Nalago nakitigo namaru. Nalago ko yara ko nalago ay tamil bila nalago ay nawama nalago na ragada ay tani madala kinako nalago. Nalago ijoba keti nalago bilang kamu nalago ananya tu gifti ko. Boneko ay boneka nalago ay namala nalago. Boneko kulante ay wayana vita nalago. Egaa mana harmee boonitti argamnee jirra. Obboleettiin keenya guyyaa muraasa dura akka isheen boqottee hundumti keessaniyyuu beektu. Egaa harmee ishee gargaaraa kan ture booniidha. Egaa nunis immoo wanta dandeenyuun harmee keenya kana jajjabeessina jennee magaalaa Naqamtee irraa kaanee Wallagga Lixaa Dongorootti argamnee jirra jechuudha. Kan keessan eenyudha? Tulinee Naggasaan jedhama. Tole isin harmee booniitii? Harmee booniitii. Erga abbaan isaanii du'e waan uffadhu hin qabu, waan uffadhee rafuu hin qabu, waan uffadhee deemuu hin qabu, milukkatti waan hin kaa'adhu hin qabu. Mana namaa keessa mimmiidha dabaqoon dafaqaa qansiraan hojjedha, hoolaa qixxee bitee faantissa. Ijoolleen koo harka namaatti hin galin jedhee mana namaatti hin galin jedhee. Booneen koo kutaa jaha barattee amma yoomitti asii wajjin rakkadha. Inni ijoolles na gargaaruu didee maqaan koos keessa dhibee amma asii wajjin yoomitti rakkadhe jettee obboleettiin ishee Naqamteen jirtiyyuu Naqamteetti na harkaa baatee sokkite. Naqamteen utuma jireessii achi as sababbartuu. Mana keetaa ulleen qabu yeroo bokkaan roobu immoo biddeen tashan kumburaa ammoo baachinitti gadi bubuudha. Mana bukkee dhaabatanii xilaarra qabdee ijoolleen koo kanaan guddisee abbaan isaanii jireenya akka kanaa miti. Horiin akkamaa birriin akkamaa irraa qabne birriin hin jiru yeroo sana midhaan jira malee immoo yoon qansiraa hojjedhe malee waan jiru qansiraa yeroo sana ammoo birrii tokko mimmixa namaa dabaqu saantoo shabba'i mimmixa namaa dabaqu. Dukkanaa rakkadhu bishaan kun Naqamtee baatee Addis Ababaa galtee erga Addis Ababaa galtee harmeen koo amma yoomitti harka namaa keessa deemti mana namaa keessa deemti jettee iyyeen asfaaltiirra teessee caammaa namaa xaladde maqaa deebifamee qabu jettee bishaan koo gadhees gaarii isaati. Suutuma jira tasgabbaan taasisaa ayyoo ayyoo. Tasgabbaa ishaadha koo. Maqaa guddaa fudhattee bishaan koo waa hin hojjenne hojjettee jiraatte. Waaqayyo guyyaa qiniisaa eegee keessaa lakkina keessaa gaafa ishee baasu. Wayyaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Shaashii gaarii biddeetti buusuutti kaate. Caammaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Qoraan akka durii isaan guyyaatti 3-4 kan namaatti geessu qoraan falaxuu nan dadhabe garaachi natti ka'e kaleen na dhukkube. Amma kana booddee rakkattu ansii jira ronjoon jette qoraanis hin baatin maqaan hin balleessin maqaa keenan jijjiiraan jette. Tasgabbaa
Ayyoko tasgabbaati. Kuma kana karaayeen gargaaraan iddoo isheen hin jiru ta'e yoo namni dachee keessan jira biyya lafaa kana gubbaan jiru. Mana guddaatti galee maa'ee koo jettee si waa mana bira dhufta jettee isheen egaa warra isaanii wal agarre malee mana waliin nanne. Wayyaa boonee koo karaa natti cufameem giiftii koo. Ayyoko. Natti cufameem giiftii koo gargaarsaa tokko hin qabu giiftii koo hundee tokko hin qabu giiftii koo kan na ilaalu hin qabu. Owwaalchishee kun owwaalamteetti siidaan ishee immoo akka ijaaramuun barbaadaaf lafa owwaalchishee siidaa isheen barbaada. Iddoo owwaalcha Iddoo owwaalchishee siidaa isheen barbaada. Iddoo owwaalchiti siidaa ishee. Isin jajjabeessuuf ishii akka isin boossaniif miti. Guyyaa kana hundumaa bu'aa turtanii nun immoo akka ijoollee keessaniitti isin jajjabeessuu dhufne. Nuni Atis Namaa Faawundeeshinii jedhamna. Namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran gargaarra. Booniin karaa keenyallee nama baay'ee gargaaraa turte isin duwwaa miti. Nun immoo haadha boonii dhannee dubbisuu qabna jennee yaadne maallaqa muraasa immoo isinii qabannee dhufne. Waanuma tokko tokkoof waan isin amma yaaddaniif siidaafis waan ta'a jettanii yaaddanii waan tokko tokkoof isinii qabannee dhufne. Kuni birrii 100 fi birrii 50 dha. Caalaa olaanaa obboleessi jedhamu qarshii 100 isatu isinii ergee. Qarshii 50 immoo nutu Atis Namaa Faawundeeshiniitu itti isinii daballee waliigalatti 100 fi 50 isinii finnee jechuudha. Akka boossaniif miti maayyoko. Nuyi isin jajjabeessuu fedhashii. Ne ummati Oromoos isin gargaara. Gargaarsi isin barbaachisa. Boor rakkachuu dandeessu. Tolee gargaarsi gatii isin barbaachisuuf kan isin finne. Ishi kanaafuu jabaadha isinii. Egaan akkuma isin argaa jirtanii amma saayidii kanatti isaanii gadda mucaa isaanii irra jiru baay'eetti dhaga'ame. Kana qofallee miti kaleessa dheengadallee baay'ee dhukkubu isaanii. Amma immoo nuyi gaafa haala isaanii ilaallu gargaarsi baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif akkuma isaanii dubbatanii kan isaan bukkee dhaabbataa ture kan isaan gargaaruuf fira lammii tokkollee hin qabanii boonii qofadha. Amma immoo iddoo isheen jirretti immoo gargaarsa namoonni biyya alaas biyya keessaa jirtanii adaraa harmee kana bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna. Akkaawuntii isaanii asirratti isinii maxxansina. Namoonni iddoo garaagaraa jirtanii isa dhugaa dubbachuuf booniin kanaan dura namoota baay'ee karaa keenyallee gargaaraa turte. Karaa namoota biroollee namoota dhukkubsatan namoota rakkoo keessa jiranii fi waan humna ishee gochaa turte. Egaa isin immoo haadha boonii akka gargaartan adaraa isiniin jenna. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu isin haa gargaaru waaqayyo. Allamee isaa hundumaa carraa akkasii mana keessan hin galchiin. Carraan akkasii mana keessan hin galin. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu gooftaan. Naannoo keessattuu biyya keessattuu carraan akkasii hin qaqqabamin. Isiniin immoo waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu. Isin haa gargaaru gooftaan.